du'a hin sodaadhu dullumaan sodaadhaa jee jalleenci. Yoo dulloome kaatitichi nuti taphatama akkam. Ilkeen hundirraa dhumtii maal. As naqabii achi naqabiin du'arraa naman oolchituu jaa. Daranuu bututtee itteetti numaa shakarmoo utti namarraa gabaabsiti malee. Hiyyeessa garaa muratee bishaarraa fuutu gabbisaa jaabar. Naam. Taajaajibaatee miti. Nama beekaa rafummaas. Kaasuun nama dhibdii. Bakakkaan hunda maayisituu jiru riba. Mahammad Sufiyaan Muhammadiitu aanaa gursum funyaan biirarraa akkana jeen funyaan ujubaarraa akkana jeenu barreesse guddaa galatoomi jennaani namoonni inni filuufis haadha mana isaatan akkaan jaalattu Saafoo Abdulleetiif Abdullayyii Sheekaatii fi akkasumatti illee amma Shaharuddiin Sufiyaaniif jeetiira. Nuun haa fedhu jetti xalayaan harka jirti. Maal nuun fedha dhiiroo? Sammuu gaarii. Rabbi nuun haa fedhu. Fayyaa gaarii. Rabbi nuun haa fedhu. Umrii gaarii. Rabbi nuun haa fedhu. Waa sadimmaas osoo jara sadiif dabalee jetti. Sadeen kunoo dhiiroo maal faadha? Hayyuudhaaf beekumsa. Dhuga ba'an. Arjaafis qabeenya. Dhuga ba'an. Hiyyeessaaf ammoo obsa guddaa. Aboo Rabbi ajaa'iba. Yaa boo hiyyeessaas durummaa Rabbi haa fedhuuni fa'a. Assalamu alaikum Zakariyaa fi Absalaam salaamtaan dhugaataan onneerraa burqite qilleensa qulqulluu baadhachaa stuudiyoo teessan keessatti calawuu jettee isinitti olaa seentu. Nutis qeeballee calawuu jettee ta dhufte gaa'e akkasuma qeeballee jiin. Barataa Abdii Daawwetiin jedhama. Aanaa gursumirraa hin barreessee isin ergeeti. Aanaa jaarsoo araddaa badhaasaa ganda Ali Keeyrootti kan argaman Abaadir Musaaliitiif Ramadaan Abdurazaaqiif Misira Abdii Ammadii fi Biiftuu Daawwee Abraahimiif akkanumatti illee jaalalleessaa tan dhugaadhaan jaalatu. Tan ulfinni qaamasii kiloogiraama 1000 caaluuf maatuqaa aatuqaa uudhaaf sirba Qamar Yusuf keessaa tokko naaf afeera jechuudhaan gaafatee jira. Irra keenyaaf maal rakkoo qabnaree. Ammoo jaalalleen isaa tun roottoo bishaaniiti moo makiinaa fe'inaati moo akkami kiloogiraama 3000 namni ulfaatu jira. Ajaa'iba tun lakkiin fakkaanne fakkeeffadhu jeen. Akkam jirtan dhageeffatoonni qopheessitootaa fi dhageeffattoonni sagantaa filannaa sirbaa jaa. Nuti fayyaadha nagi alhamdulillah dhageeffattoonnis gawaan jan isaantu beeka. Salaamtaan tiyya barja urgooytuun akka hatiraa qabbanooytuun akka hancabbiidha. Gursumirraa kaatee hallayyaa utaaltee gaara baatee dhagaa hulluuytee bishaan daayitee suuta isin biratti halaw jettee stuudiyoo keessatti Zakariyaa fi Abdusalaam bira haagatteessee hammattuu jabar. Hai gursumuma as nu bira jiru kanarraa moo firra gaara qunduddoo ka asiinu mul'atu san gubbaa ba'ee wacaafaarra ka'ee yoo as fufaatees halaw jettees man dhuftu. Numa dhuftee silaa kan hundaafuu maa dararamu. Eegaa saniif hin ja'ami. Gaaraa fi dhagaadhaa bishaan hunda osoo daayitu. Maa suuta tirachaa dhufti. Maa tirachaa dhufti qilleensumarra yoo ni dhufte irra wayyaadha. Wacaafaa fudhadhutuma gaara san gubbaa bahiji. Usmaa'il Ibrahim Umariitu aanaa gursum ganda jaarraarraa akkana jeenu barreesse. Haya mee namoota filateef qaba. Jaalallee xiyyaataniin akka lubbuu xiyyaatti jaaladhu shaatu qaa'aaf shaata jettu jabar. Jaalala siitiitu onnee isaa keessaa shaati jechuu jira gaawwanne. Akkasiin beekaa bahee wallee shariika isaa kan akka malee jaalatummaa Abdii Mahammadiif akkasuma obboleessa isaa Muhammad Ibrahimiif sirbuma tokkorra naa kaa'ee jira. Maastar Geetnet Makuriyaa asuma Harar Bottee keessaa raasaa jannataatti kan argaman barsiisota Dajanee Damsee Ittaaquu Xibabuu Afandii Ammarreessaa akkanumattis liqamambar araddichaa kan ta'e obbo Junaydii fi Aliyyi Kileetiif sirba tokkorra naa kaa'ee jechuudhaan gaafatanii jiran. Maal isaa ajandaarraa immoo maali yaadannoorraa si muranii xalayaa kennatanii. Bar osuma karaa deemaa jiraniitti nu garraanuma waraqaa galchaa si kennanii. Dafaniituma. Barattuu Malikaa Abdulatiif Sheekaatiin jaama jaalalliniin ani qophii teessan tanaaf qabu guddoo akka gaaraa ulfaattuu akka baalaa mi'ooytuu akka deemaa ibsituu urjii ji'a goobanaati. Guddoo akka gaaraa hoggaa jette jala seenteetuma macalaafamtee nurraa midhamin ijiin. Ulfaattuu akka baalaa jette maas. Akkas taatullee waliin sobnuti haquma walii himnaadhee bira kuti. Jetteere namoonni isin filtuufis gaa matumasii Malika Abdulatiif akkasumattillee ammaas obboleeyyansi Kadira Abdulatiif akkasumattillee ammaas Idrisii fi hiriyootasi hundaafuu jetteeti jirti. Saifaddiin Abdoo Yuunivarsiitii Haramaayarra godina Baalee aanaa beeltutti kan argamu Ajmaal Nuurootiif akkanumattis Najwaar Abdulwahaabii fi ganda Gooroo Raayyaatti kan argamu Awwal Husseeniif hiriyoota isaa Yuunivarsiitii Samaraatti kan argaman Riyaad Kaliifii fi Kaliif Aliyyiitiif akkanumattillee barattuu Daatuqaa 43f
sirba tokko karra keenyuuf gaafatee jira. Xalayaan ammas barattuu Rahuu Ahmad Idrisis gaatee soosi bika taateen ibsituuti maymaa isaan qabaa'etti. Mee muraasa isaa irraa dubbisi. Jettee tokkumaa fi kanaan irraa dubbisaa fi hinumaatu hattuun boolla hattu hin wallaaltuu jette. Hujiisiiti moo kam karooratti baafattee waan deemtuuf hin wallaaltu jeen. Jaartii rakkinni rifeensa irraa fixe misirroo seehanii. Isla misirroon takka aruustetti rifeensa ni haddatti. Maalitti hin beekan. Ajaa'iba. Namoonni isin filtuufis gammatumasi Rahuu Ahmad Idrisiif akkasumatti illee ammas hiriyoota siitii fi Malika Abdulatiif sirba tokkorra naa kaayyattee jettu gursumirraa yaaboo isaan lachuu kan filatani. Gee dhaabboo tana achoo dabartee garaanis nan danda'u ammaa garaan dhukkubsteeti. Jetteere. Waa za'aanis gaagama zaafuri quba laachaa jirti nageedhaan madhuuti mee dhaggeeffatootaan.